Addunyaa wal dubbileewwan biyya kam jirtu fayyaa keessanii jiran galata waaqayyo Sorsaan ollaa deemee waamanii waan ta'asaa jiru waasaa jiran nama maraacha waamee maraacha biraan gilatu waamee maraacha aaree jira aarii wayitiin nama bira jira anuma waamee na dhukubee qawwut godha subi qawwut godha na dhaggeeffadhaa kaameraa koo har'a dhaabee tan waraabaa jira na of kalcha amma ilaaltan ilaalaa ishee qawwut ibbitan godhaa dhufu. Sorsa kan jirtu Sorsa koome daf ga maalo dhaggeeffadhaa maalo kaameraa dhaggeeffadhaa uy Yesuus Sorsa garaan jirina Sorsa garaan jirina gaabanii garaan ala fuudhi Sorsa barulaa jiru Fuudhi qalaaliiti bakka jijjiiru fuudhi. Wayyoo garama jedhina biyyaa tana jalqabiyyuu. Atas jalqabee waan attu nimne. Abdii dhanaan asirratti arga. Lagi minum sudah langsung pang sudah kupas sudah langsung. Raja ji sana food मेरे भी. Food काट दी थी ना. Ajajin aja tidak kayak Sorsa duduk kau naik kan anda pergi kota naik dia utama maaf nyata dia berbanat isi aku mau berbadan tahu berbadan isi aku deh suruh dia missioner deh bayi narra juga bayi kan narra deh dia anak pikir udah lupa missioner deh
Bainarraa gadi siin jedhe narraa deemi bakka adabi. Narraa bahiin jedhe Sorsa maaloo narraa deemaa nuti kottu dura lukkuu haaramu kottu qaatana jetti jalqabii. Apa nanti balik? Nanti lupa tidur, nanti nanti lupa tidur. Benar kah? Benar. Benar deh. Benar sih, kan rade. Dia ndo rumah udah sudah terus pasar. Benar deh, bakal rade. Dia benar. Ada kawan ndo buat benar rade. Rade. Dia bakal rade. Rade Sorsa benar malu. Bakal rade. Cari kira rade. Dia ke baca jinjit tu nala di dia dulu dia ni. Baca jinjit tiket. Lagi dulu dia mila Sorsa lagi. Foto kan apa foto? Foto mana kau dah? Taruh di jar kiri. Lagi baca jinala kau dah. Baca jinjit nama betul ni. Baru nanti ke pena berapa hari kau putra tak kami dah dia Dewi. Apa itu? Baca jilat. Sorsa maal jedhan biraan adda salphate maal jedhanitti wayyo koo maal jedhanitti iddoon baajaaji fuudhu aduun dukkanaa hiramu iddoon baajaaji fuudhu dhaqee sanatti fiigee dhaqee qaqqabee biraankii dhadhaan malee na ajjeesa harmatti na eegaa harmatti na laalaa dhugaa waaqayyooti. Inuma salphadhe laalaa allakkatti dukkanaa dhiyeessa dhaqee akka baajaaji barbaadu dhaqee laala inuma salphadhe maal jedhe biraankii dhadhaan haadha foofudha salphadhe inuma na warra dabeerra laalaan karaa biraan Sorsaa barbaade dhaqee Sorsaan karaa biraa baajaaji fuudhee manatti galee waaqayyoo gosa dhagaa dhuguma ciniinsuu qabise isa ani waan isaa sanatti waan akkanatti isa maraachaa jiru isaati gabbayeen sanitti hima inni dhuguma ciniinsuu qabise na barbaada baajaajiin hawa qanaa qabuu deeme goosh asirraan immoo baajaajiin gabbuu ishee argeeraan karaa garsiin dhufe isaan seenee malee goosh dhaabbat iddoon dhaqeen beeku amma silkii xiqqoolleen fuudheen baane dhugaa halkanidha laala jechuun sa'aatii lama ta'a isse waan akkana godhee humna sababii isaa taa'ee isinitti hima amma osoo hin taane viidiyoon biraarratti eessa abbaa kun naqaba baajaaji namaa kun turaata fuudhee manaan gahe maal jedheen biraankii dhadhaa maal jedheen deebi'a manatti eessa dhaqee meerra baajaajiin sun hin jirtu achi eessa dhaqee balbala dura hin jirtu baajaajiin meerra maal hin jirtu moo shaantaa fuuchuu dhaqee laata. Koi gamme eessa dhaqee baajaajiin hin jirtu waan baajaaji fuudhee akkana deemee natti fakkaate duraan dhaqee Gara mirra jirtaa tam. Kottu baajaaji biratti. Ara ne kone naanne arfu baajaaji dhiisee arfa komatti. Kottu bakka dhiisiti. Ati gali bakka aannan naqa maaltu ta'e yaan ba'anii. Deebiti ati gamme gali irraa rafu. Naa bakka ante. Gali gamme. Naa. Ati gali. Naa rakkoo qabu. Lakki dhugaa waaqayyo ati gali ati barbaadu. Booda naa loltu ati gali. Rakkoo qabu. Gamme ati gali jasitti bi. Koi baajaaji wayii akkana dabarte amma isa fuudhee siin darbee. Kono inni dhufaa jira baasumatti. Gamme irraa waaqayyo gali maa ati deebii siin jedhe ciniinsuudha.
Maali baajaaji maali godha? Bajaajii jaalala malee fidiin jedhee uffata walitti raawuree ciniinsu qabee achumaan bajaajii jaalala jedhu dura dhukkuba garana ciniinaan jedhee mi'a maal akkana godha. Bajaajii akka fidee namni dhoowu. Har'a nana warra gammee walitti finnee narraa dha'u. Yoo nuti finnee narraa dha'u irraa waaqayyo. Kuna bajaajii ammas bajaajii deemsa. Maraatee nambarii maal ta'e. Ani deemu gammee sittanii egaa ani malatti hin galu. Haa dhufu akkana koottani. Laala halkanii maraate bajaajii fuudhee ammas lammata manatti deebi'e dhuguma ciniinsuu qabsee maal abbaa koo jedhee biraankiidhaan na ajjeesa maal jedhee biraankiidhaan sanuu namatu na himate. Wayyoo gammee dhiiste dhiin bajaajii maaloo maalan godha yaa rabbi tokko jaarra nan duukoote irra bakka adiin galu manatti. Sorsa ani been deemu. Uffatan fuutee baatee. Ani dhiisi siin hin jenne jaalala siin jedhe malee. Hosh. Jaalala siin jedhe malee waan fiji gosa hin jedhe. Amma us afaan kee ukkaamsan. Beera shishibee. Ani dhugaa waaqa laali gosa hin jedhe. Maal abaartani? Indii maal si godhe? Amma cufi jedhe. Afaan kee sirraa argaa. Kanan boo. Innaan boo na duddina dhukkubee naa maana qabu diddi. Lakki duddina dhukkubaa haaraa siin jedhe. Cufi siin jedhe. Maal saatee hojjechaa jiru? Cufi siin jedhe dafi. Hojjechaa jiru. Aarteen boo qabamte minaa gabaayyoo aartee aare. Assee. Guyyaa rakkaasee sitti maan oole miti. Bakka harfadheeraati. Laalaa. Kolfiin siin jedhe beena fuuldura. Waan abbaan na laadu waan na laadu sirriin kolfaale. Ati bajaajii fuutee lama maa naannoo fita. Maaltu sinaan isa ifidii siin hin jenne yaani. Ijaalali goota ka bajaajii jirtu siin jedhe haa. Yeroo sitti muddu kootu naan jiran malee amma qabee amma fiigee koon naan jiranii. Yeroo sitti muddu kootu jiran. Sorsaadhaan an godhee filaala. Laayikii naa godhaa. Sabskiraayib naa godhaa. Harri haaddisi. Ilmuun godhee bajaajii gisee lama naannessee mana fichisiise. Shantaa baatee gadi ba'ee. Wayishoo. Egaa maraaf don garagashee har'a naaf galchaa. Homaa gochuun